maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko, Ameen. Maatiin Waaqayyoo warri Kiristoos jaalattan maqaa Waaqayyootiin akkam jirtan, akkam yeroo kana geessan, akkam bultan. Ameen. Maqaa Waaqayyoo kan galatoomee fi galanni isaa kan babal'ate haa ta'u. Egaan wanti amma mana amantaa amma isin laalchisaa jirru kun mana amantaa qulqulluu Baalawaldii Tulluu Gammachuu yookiin Dabra-Fissaa Qidduus Baalawaldii jedhama. Kan argamu ingidee mana lubummaa aanaa sulultaa ganda wareersoo maallimaa illaammuu roobaa keessatti argama. Manni amantaa kun erga calqabamee ijaaramee calqabeetoo taabonni erga itti galee calqabamee mana amantaa kana iddisaan hin godhamnee fi manni amantaa kun gara waggaa 45 wayii lakkoofsisee jira waan ta'eef qorqoorroon isaa humna ol dadhabeetoo baay'ee dhimmi isaatoo jira. Qorqoorroon kun abbootiin mana amantaa turre sirna qiddaasee gizee gaggeessan yeroo ammaa kana baallii yeddoo tokko tokko baallii teechisuudhaan jaanxilaarree qabatanii sirna qiddaasee amma gaggeessan dirasii gahatoo jira manni amantaa kuni. Qorqoorroon kun umurii dheeraa waan lakkoofsiseef namni irree irra ba'eetoo qorqoorroo kana qorqoorroo biraatirreetti qayyareetoo maal jechuudha በጣም ulfaataadha namni gaafa irra ba'e qorqorrichi baay'ee moofa'ee jira waan ta'eef humnaa ol እንደውም የባሰ አደጋ biraa fidennee shakkineetoo ammatti koreen mana amantaa ammoo halkanii guyyaa hirriba dhabuudhaan olii gadi kaatetoo gamoo haaraa calqabsiisee baay'ee tattaafachaa jira waan ta'eef warri Waaqayyo jaalattan warri maqaa Waaqayyootiin amantaa kana qabdanii jirtan ingidee hundumti keessaniyyuu loomii 50 nama 50tti geetidhaa tokkotti baadha akkuma jedhamu hundi keenya ciqilee keenya harka keenya gaafa diriirsine taabota kana mana jijjigaa kana keessaa baasnetoo mana gaarii kanatti galchuu hin dandeenya waan ta'eef maqaa Waaqayyootiin akka nu duukaa dhaabbattanii harka keessan akka nu diriirsitan maqaa Waaqatiin adaraan isiniin jedha. Akkuma laallamu lafti isaatirree amma yeroo ammaa kana minxaafii gaariin qabu minxaafii waggaa dheeraa lakkoofsiseetu jira. Girgiddaan isaatillee biyyeen ingidee waggaa dheeraa waan tureef biyyeen irraa gadi jijjigeetoo maal baay'ee haala nama gaddisiisu keessa jira waan ta'eef akkuma mul'atu ingidee kun amma gara waggaa 40 wayiiti kan lakkoofsisee mixiintillee amma mukoolirree jiran mixiinillee goddeetoo waaltan isaa kun amma cabuudhaa ka'ee dirasii ga'eetoo jira arra jigaa boru jigaa sigaatii guddaa keessa jirra waan ta'eef warri maqaa Waaqayyootiin Waaqayyo jaalattan nu faana jaajja adaraa keessan isiniin jenna maqaa Waaqayyootiin adaraa isiniin jenna adaraa keessan duukaa dhaabbadha. Wasabaaት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን አሜን። Ota